duraan dursee obboleessa keenna abdii raggaasaa ka akka obboleessa kiyyaa ka akka argitee garaa kiyyaa ka akka waa maraatittu islaamummaan illee naa oolu baga rabbi si baasee siin jedha. Islaamummaa keessatti zayitii nama naquun illee wama dur dabre haarayaa miti, nama ajjeesuulleen nama qixaaxuulleen maal jechuun illee wama qara asiin dura dabre waan haarayaan dalayne waanuma kalee ummata islaama haqiiqa irra gahetu sirratti gahe ajrima imaanuma kee haga laaluuf rabbi sirra geesse. Wanti ana asit dhaamadhu mootummaa fi warra majlisaatitti illee yoo sagaleen keenna kan dhagayamu ta'e, sagaleen keenna yoo ka isin bira gahu ta'e, namni isa gube kun qalbii teenna fayyisuuf, qalbii ummata islaamaa fayyisuuf, qalbii ammallee hawaasa waliin jireenya namaa fayyisuuf namni nama kana gube seeratti nuu dhiyaate akka innillee akkana gubatee akkanatti yoo arge qalbiin teenna fayyiti yookiin immoo qalbiin teenna fayyitu qalbii keenna fayyisuuf gama majlisaatiin illee warri mootummaallee waan kana hatantamatti nama kana yoo to'attanii jiraattan akka inni isa balleesse asiidiitti naqaanu mul'isa. Gaafa san qalbiin teenna fayyiti, gaafa san immoo qalbiin ummata islaamaallee fayyiti, gaafa san qalbiin sabaa fi sablammoota biyya san keessa jirullee fayyiti, gaafa san immoo seeraa fi adeemsallee ni qabna jenne nullee qalbiin nu fayyiti. Waan kana sagalee nu ta'a, namni sagalee kana dhageettan immoo bakka jirtaniin bakka seerri jiruun nu gahaa, warra seeraa biraan nu gahaa jechuun dhaamsa kiyya. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.